يا الله تهانسكو فموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وغرسيس نصر الدين. Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sa'aduu Show akkam jirtu nagaa keessanii alhamdulillah ana birallee nagaa. Egaa irraa bakka wayii isin agarsiisaa. Madaamiin kiyyaa ijoollee wajjin deemii taphadhu naan jettee gizee manaa bahuu nan aaree. Gizeen as dhufuu hedduu takkaan gammadee mana yaadachiisee hanga xumura viidiyoo kana nafaana tura ani waraabeetiin jira viidiyoo waraabeen jira sirriitti. Egaa ijji tunilleen yoo waan babbareedaa nama argite nama gammaddii nama hawwattii yeroo akkatti deemanii fataa ijoollee ofii godhuun ofii isaaniitillee deemuun baay'ee gaariidha. Egaa waa hedduu irraa hubannaa asumaan nafaana turaan affeerraa kooti affeerraa Sa'aduu Show faana turaa isiniin jedha hanga xumura viidiyoo kana nafaana turaa isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa uummata barakaa. Egaa kunoo anilleeni ijoollummaan osoo deebite baay'ee tokko nanti tola. Egaa wanti kun akka waan makiinaa oofaa jirtutti daandii makiinaa oofaa jirtutti baay'ee tokko sitti tola jechuudha. Irraa eeggataa karaa isaa irraa eeggataa hunda makiinaan nafoon dura jirti geema jechuudha. Anas unoo ani viidiyoo isaa hanga xumuraatti isinii waraabee jira isin daawwatu hundi isinaa subscribe like share godhuu hundi isinaa isiniin jedha. Egaa har'a qalbiin tiyyallee ijoollummaatti deebitee jirti. Deeme ijoollee wajjin taphadhu madaamiin kiyya jetti jennaan ani immoo ijoolleedhaa taphadhu naan jetti jedhe. Egaa yoo dhaqeewu baay'ee natti toleen jira. Dhufee hin beeku jechuudhaan hedduu manaan bahu dhufee hin beeku amma dhufee jennaan baay'ee tokko natti tolee. Egaa isinitti illee daawwachuudhaaf akka isinitti toluuf abdii qaba jedhee waraabee jechuudha viidiyoodha. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaan nafaana tura kun amma namuma makiinaa oofaa jiru jettaani garuu namni wanta kanatti yoo shaakalli godhe yeroo hundumaa argatee sa'aatii argatee shaakalli itti godhe wanta kana salphumatti makiinaa oofuu ni danda'a jedhee yaada. Unoo amma makiinaa oofaa jira akka yaadatti unoo achi televiizyinii keessaa isa kana yoo anasii tuqee inni hojii jammare jechuu achi deemuu jammare jechuudha. Gamana mana daandii garaagaraatti osoo hin buusne daandii tokkicharra oofte jechuudha. Bakka kuni baay'ee tokko nama gammachiisa namatti tola jechuudha. Ani iddoo akkanatti tolee jira isheetillee akka tola abdiin qaba. Egaa yeroo hundumaa osoo haalli siif mijaa'ee ilmoo keenyallee akka itti bashannansiifne baay'ee tokko namatti tola. Biyya keenyatti illee akkatti jiru itti tolte akkuma jiru ijoollee arabaa kanatti ijoollee keenyallee gaafa tokko rabbi haa gammachiisu isiniin jenna. Egaa bakka bashannanaa bakka akkanaa osoo dhuftee dhaabbattee ijoolleen daa'imman hedduu tokko gammaddi jechuudha. Hedduu ana natti tolu osoo hin taane osoo biyya keenya keessatti illee ijoolleen keenya akkatti nuuf bashannananii akkatti nuuf taphatanii jedhee yaada jechuudha. Egaa inshallah abdii rabbii wanni hundinuu numa taati jedhee yaada. Ani kanaan isin daawwachiisa nafaana turaan daawwadhaan isiniin jedha. Bakka kunoo hanga xumura isaatti isin agarsiisaa jira jechuudha. Jabaadhaan nafaana turaa affeerraa kooti. Ijoollee egaa jira yaadaan jechuudha. Like subscribe godha isiniin jennaa nafaana turaa. Wayii ijoollummaa osoo deebite jenna akkuma ijoollee fiffiidee taphatatti silaa fiffiinee taphanna. Yaa'u
egaa akka isinitti tolee abdiin qaba jedhee yaada. Ammas itti deebisuu fi marshii isaa sirreeffataa jirre jecha karaa. Wantichi mootu waa hunda keessa ana kanatu dasna jedhi jechuudha. Achi dhaqee naannoo san dhaqee bakka manaafashaa bakka ijoolleen itti taphattu kana dhaqee jennaani kan biraa osoo hin taane kan dasna jedhi kan makiinaa kana asirraa kana kanii break stress jedhu kana gaa afaan ingiliffaatiin stress break jedha. Isa kana gaa inni kun yoo namni makiinaa oofu nama isa kana sirriitti beeku jechuudha. Jabeessee isa kana qabate taanaan masaggaasisa makiinaa waa sadiin san beeke taanaan egaa waanuma barru fagoo deemaa jiru natti fakkaata garuu achi ilaalu makiinaa sayyoo ilaalu waan fagoo deemaa jiru natti fakkaata beeta. Ani garuu ka viidiyoo isiniif waraabaa jira daawwadhaa. Wantoota akkana kanatti yeroo shaakalan makiinaa gaafa makiinaa bitanne ni oofna jechuudha ka yaa amma suuraa achi garagalchee viidiyoo achi garagalchee sin agarsiifne malee namitti guddoo wayitu ijoollee fiddee jechuudha taphataa jirtichi kana taphachaa jirti. Anillee isii ilaalee taphadhe oduraan taphachuu fedhiin qabu dhaabbadhiitumaan daawwachaa ture jechuudha. Ijoollee malaalaa jira, ijoollee wajjin jira waan ta'eef ijoollee qabee deemanii jira waan ta'eef ijoollee magariisaan goran eessa akka goran gaafachaa jira jechuudha, laalaa jira jechuudha. Jabeessinaan jettee haati amaanaa natti kennite wajjin ergiti jechuudha. Kun amma namitti sallaalaa jira jechuudha. Beektaa iddoo takka namatti tolaa akkasitti taphataa jirtu. Maal naan jetti ani makiinaa oofuun barbaada jette. Guyyaa guyyaan yoo as dhufee misnaanyaa kana ijoollee wajjin dhufe wanta kana taphachiisuuf fedha naan jetti. Siqii gaafadhe jennaani namittiin jechuudha. Akkasanaan jettee makiinaa oofuun ni danda'ama jette asirraa wanta kanarraa tamaartee barattee itti shaakaltee oofuun ni danda'ama jette. Xiqqishuma seentee itti baratta malee kalaasiin buyyate daandiirra oofuun kaatee konkolaachisuun. Amma nafaana turaa amma ka'ee deemaa jira bakka ijoolleen jirtuun isin geessa. Ijoollee biraan isin geessa kunoo ijoolleen kiyya dhaabataa jirti. Kunoo isin daawwachiisa jedhame hanga xumura viidiyoo kanaatti gaa isinis akka nafaan turtan abdii qabaa waan ta'eef egaa nafaana turaa isin jedha kabajamtoota fi jaalatamtoota koo. Rabbiin ijoollee keenyallee rabbiin akkatti isaan haa bashannansiisuu isiniin jenna. Ijoollee Imaraatii ijoollee Arabii bichaa osoo hin taane ijoollee Itoophiyaallee rabbi haa bashannansiisuu. Dhaloota ammaa lafarraa dhufanii gammachuu isaan agarsiisuu jenna. Gaddarraa rabbi isaan haa baasu. Biyya teenallee biyya badhaatu rabbi nuuf haa taasisu. Gizee biyya namaa laallee biyyuma keenyaaf hawwina jechuudha. Uummata qashtii, uummata jaalalaa. Ani hedduun isin jaaladha. Nafaana turaa isin jedha. Sababni ani amma viidiyoo kana sagalee isaa jalaa cufe jechuudha. Baay'ee muuziqaa qaba. Kunoo daawwadhaa bifa kanaan isiniin jedha. Sirriitti daawwadhaa. Kunoo ijoolleen kiyyaalleen as taphataa jiranii kan wajji deemaa jiru jechuudha. Hanga bira jiru ijoollee makiyyaa ijoollee kiyya maal taatee ijoollee namaati. Kunoo taphachaa jiran jechuudha. Hayyee uummata qashtii akkana faana turtan abdiin qaba isinirraa jechuudha. Egaa yoo biyya namaa laaltu yoo haala ilmaan namaa laaltu jiru ilma namaa laaltu
bakka eessa yaadatte beektaa ilmoo keenya yaadanna jechuudha, biyya keenya yaadanna jechuudha. Osoo itti tolee biyya keenya akkanuma itti tolee daa'imman isaanii amma bakka kana gizee takkatti qarshii 1,000 seenaa jetti namatti hin birree nuti kennite jechuudha. 1,000 dirhama 1,000 bashannanaaf dhufte jechuudha ijoolleen. Kanaaf unoo amma ijoolleen cinaan achi gubbarraa taphataa jiran hunoo achi ilaalaa bakka san hunoo bar nama sodaachisa irratti gadi hidhame akkasitti zooran jechuudha. Hedduu jirallee kaba waraabe hedduu jira. Inshallah yoo kun na gammachiisee YouTube kiyya irratti nan gadhiisa jedhee yaada. Muuziqaa taphatama naannoo kanarraa sirriitti. Muuziqaan immoo dhorkamaadha ka YouTube jalatti gadhiisuun dhorkamaadha. Sagalee muuziqaa jalaa balleessa jechuudhaani. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota koo isin faana jirtanii hanga ammaa anis viidiyoo kana isinii waraabee dhufee jira. Egaa namatti tola, hedduu namatti bareeda. Natti bareedee viidiyoo isaa fudhadheen dhufe isinillee daawwadhaa isiniin jedha. Jabaadhaa. Addunyaa kana gubbarratti bashannanuma akiraan jannatuma rabbiin addunyaa akiraa rabbiin haa tolchu. Umrii keessan amana isiniif haa taasisu, fayyaa isinii haa kennu isiniin jedha. Yaa uummata qashtii. Egaan baay'ee tokko natti tolee jira. Maaliifi akkuma mustawa shaatitti nan ka'a. Maaliifi nan ka'a YouTube kiyya nan ka'a ijoollee kan taphachiisaa jiru. Mucaa kanaa fi mucootana jechuudha. Kan taphataa jiran isaa wajji deemaa jira. Gara isaan goran eegaa jira jechuudhaan. Waan isaan qunnamuu hin beeku. Isaan jala deemaa jira. Achumaan viidiyoo kiyyallee waraabeen jira. Viidiyoo kiyya hanga biraatti daawwattanii yoo isin gammachiise subscribe, like, share godhuu dandeettanii isiniin jedha. Egaa daawwattoota koo ammallee dhufee deebi'ee jira. Hunoo mucayyolleen ammallee deebitee jirti bakkatti sirriitti dachaanee jirra jechuudha. Isii tana biraa deemuuf feene ani sirriitti natti tolee jira bakki kun. Abadan bakkichi tun natti toltee jirti. Bakkichi makiina natti toltee jirti. Yaa Allah. Maashaallah jedha akka. Baay'ee namatti tola, baay'ee namatti haalli namatti mijaawa. Amma sittis farda kuni gaarii. Farda gaarii argitanii fakkii isaati. Fakkii farda gaariiti. You know? Kunillee akkasitti geexaageexiin hojjetame. Inni ifaan irra jira. Waa hunda jechuudha. Egaa kana fakkaataa akka daawwattanii irraa bohaartan abdiin qaba jechuudha. Kunoo farduma kaachifatu fakkaata ka'eetumaan isuma fakkaata jechuudha. Egaa uummata qashtii, uummata jaalalaa na faana tura affeerraa qooti. Guddaadha amma hedduu dhaabaqaan hanguma muraasa bakkuma ijoolleen kiyya dhaabataa jiran bira dhaqee waraabaa jira malee kunoo hedduudha, bootan hedduudha jechuudha. Amma kunoo kaanee jirraa galuu fi karaatti deebinee jirraa makiinaa eeggachaa jirraa taaskii yaabbannee galuu fi taaskii yaabbannee dhufne taaskii yaabbannee galuu fi kunoo moonoo kanallee waraabee isinii agarsiisa jechuudha. Nagaatti tura. Bye bye. Yoo isinitti tole like, subscribe, share godha.